Hiriyyaa jechuun ani akka hubannootti namni hiriyyaa saahiba goolii dhuftuun namoota akkamii hojii waliin dhufta dargaggoota irraa kaanume dargaggoonni nama isarra wayyaa nama isarra waa beeku kan isarra hubannoo jiru tanaa beeku sanii hojjetti walii ida'ame guddinuma yaada malee waan biroo yaadu jechuudha malee dargaggoonni. Saahibni hogguu waliin dhuftuun ammaas namoota jira walloota jiru. Wallaan kun hogguu waliin jiru waan hojii haasaa jira waan wal mari'atu jira akkamitti laata boqoota booda adda tajirtu sana akkamiin sirreessina akkamiin waliin taanee maal jijjiiruu qabnaa tajattuudha. Kadee wal mari'atu wal ijaaramee sababa sanii akka gandaatti waliin jiraachuudha waliin jijjiirama guddaa fidaa jechuudha. Mee saahibni yookiin immoo hiriyyaan nama tokko irratti jireenya nama tokko irratti mee dhiibbaa akkamii yookiin immoo faayidaa akkamii qabatanii yaadu? Saahibni bareedaadha. Dhiibbaan qabu akka kiyya taanaan yoo saahiba badaa ta'e malee. Kanaaf gorsaa kiyyallee ta'uu danda'a. Kanaaf qixxuma kiyyaatti ilaala qixxa buleessitti ilaalaa jechuudha. Saahibni kuni saahiba amma tokko karaa adda addaa qabu jira. Karaa adda addaa kan mana farcootiin jiru jira. Kan kajumaadhaan jiru jira. Kan waan harkisan kanaan jiru jira. Yoo kanaan hin qabaanne karuma jiru jijjiirraa irratti wal ta'e saahibni uummata hiriyyaa wal qabu hin jiru. Saahibni naaf akka kiyyaatti iddoo guddaa qaba akka obboleessaati akka waan hundaati jechuudha bakka hiriyaan naaf waa hunda gooti. Gara mana farcoo kan jimaa kan suusii adda addaa kana araada jechuudha araada adda addaa qabaate badaa ta'u kuni namaaf mijaa'u. Dargaggoota yeroo ammaatiif mee hiriyaa akkamitti filachuu qabu? Hiriyyummaan akkamitti saahibummaan akkam ta'uu qaba? Dargaggoota waliin hin dhaamu nama isinirra wayyaa qabu nama isinirra beekumsa qabu nama isin dura lafa bule san filadhaan jaalan dargaggoota dhaamsa kiyya kanu. Ani namoota kophaa isaanii jiraataniin hiriyaa gaarii filatanii tooni akka carraa gara hojiitti nama geessu akka isaan filatan hawaasa akka gargaarsa. Yaada baay'ee bareedaan kaasanii hiriyyaan sirra jiru gara fooyyeetti si geessa namoota sirra fooyyee ta'e maaliif atis nama fooyya'aa taata waan ta'eef jecha. Hiriyyaan anaaf rakkoo fi bal'oo xiyyaa kana wajjin qooddatu jechuudha. Yoon rakkoo qabaaddes rakkoo xiyya san bika hija bu'ee kana wajjin qooddatu. Yoon bal'oo qabaaddes gammachuu qabaaddes gammachuu xiyya san kana wajjin qooddatu. Yoon ifin gadda qabaaddes gaddaa gammachuu xiyya hunda kaniin isaa hojii dabarsu jechuudha hiriyyaan. Akkam hiriyaa akkanaa kana argachuun ni salphata? Hiriyyaa kana argachuun hiriyyaan garii si ganuus ni jira kan bakka ta'e buus ni jira. Hiriyyaa akkasii san argachuudhaaf ammoo carraadha. Carraadha. Hiriyaa jechuun naaf daa'imattiidha. Waan guddaadha hiriyaa kan jee ibsuun maa hin beeku. Sagantaa hiriyaa hojjan waa'ee hiriyaa gaafan. Hiriyaa jechuun maal jechuudha? Hiriyaa jechuun jiruuf jireenya jechuudha. Walumaa galatti hiriyyaan lafee duudaati isaan lafaa kaata. Yoo hiriyyaan qabaanne ati hin jirtu jechuudha. Barbaachisummaan hiriyaa hawaasummaa gabbisuu ta'a. Saahiba tokkorraa hawaasummaan jalqaba hawaasummaati jechuudha. Hiriyyaa eega jedhamtee booda wajjin nyaattee dhugdee wajjin jiraatta lafaa fi lafee walitti qabda. Hiriyyaan hamtuurraa isin dhorkaa hiriitti simeessaa kan silaa hamtuurraa isin dhorkine hatummaanuu wajjin deemuu qabdu. Hiriyyoota eega taate waan baay'ee gaarii wajjin baadhatte. Jaalalaa fi gammachuu. Bakka fakkeenyaaf yoo haadhaa fi abbaan kan keessa biratti argamnillee isallee haadha abbaa godhattee jiraachuu ni dandeessa. Akka nama haadha abbaa tokkotti waliin jireenya qooddatu jechuudha.